Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu hordoftoota Aisha warroonni biyya keessa fi yeroonni biyya alaa kam jirtan nagaa jirtu isiniin jecha har'a dachanii walitti dhufne har'a wanni isiniin qabadhee dhiyaadhe egaa hordoftoota keenya Aishaan xiqqishoo irraa na dhukkubaa jechaa jirti. Du'aayii keessan barbaada du'aayii si haa godhan jedheen fide isii wajjin dhufne har'a gaayoo dura bifa sa'aatii dheeraa wajjin tura jennee yaaddeeyyu gamalii biti fi kalatti viidiyootiin illee anna har'a daqiiqa muraasaaf hordoftoonni keenya du'aayii si haa godhan jedheen dhufe har'a Aishaan na dhukkubachaa jirti. Mee hordoftoota keenya isinillee gamni isinillee asuma na bira jirti. Dirqamaanin gaa bakka ciistu algarraa gadi dabarse ol jedhiitii du'aayii si haa godhan jechaa ni jira. Hordoftoonni keenya koottatii du'aayii nu godhaa nullee aamin jechuudhaaf qophiidha. Ramadaan illee dhufeera jiini du'aayii illee walii godhan jiini illee dura deemu du'aayii walii godhanii isinillee du'aayii nu godhaati aamin isiniin jechuuf hin dhufe. Amma kallattii gama Aishaatti isin dabarsa. Aishaa ijoollee. Hojii hordoftoota keenya illee salaama jedhaniiti du'aayii nu godhanii. Jadi kalau doa, wana doa challenge jadi doa siapa kadang. Karena dalam bisi halal bisi hari ini. Ayo gawar dokter tekenya me gamu kesan racane dufneera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya. Annagaa jira galata rabbii. Deebinee dhufnee jirra. Kadir du'aayii si haa godhanii gattarii dirqama viidiyoo hojjannedha kan dabarsin malee irra viidiyoo hojjechuu dastanyaa miti. Ani fedhiin qabu hundumaafuu kaayee Kadir jedhe giddimaan ishii jedhee gadi tareera. Du'aayii naa godhaa na dhukkuba waan ta'eef godhu na dhukkuba haara waan ta'eef du'aayii naa godha isiniin jira. Maanni ani bira maal haasaa Kadir dadhabeera. Egaa wanni biraa waan haasoftu waan biraa osoo hin ta'in egaa wanni biraa waan haasofni illee hin jiru aamin jechuudha. Hordoftoonni keenya yeroo kana du'aayii nu godhaa jiru anillee aamin jechaa jira. Amma sa'aatii salaatanii rabbiif illee kadhatanii du'aayii illee walii godhanii ofillee immoo dubartiin deettullee egaa deettu baala diidaa jedha warri kedda akkuma gabaabaatti baala diidaa qofatti waan akkuma beekanitti jedhu waan ta'eef deettu biyya keessa fi kan biyya alaallee jecha akkuma san ijoolleen keenya warri biyya alaatti illee maatii godhatan jiru. Isaan illee warroonni biyya alaatti illee amma sa'a kana gara dahiinsaa maatii horatutti kalaayan isinillee rabbi isin haa hiikuu rabbi isin haa laafisu nullee immoo rabbi nu haa laafisu jecha du'aayii isin nu gootanillee isinillee haa taqabbala. Har'a guyyaa du'aayii walii godhanii guyyaa mootu aamin wal jalaa jedhanii isheen immoo wal jettee aamin jetti Aishaallee rabbi sitti haa laafisu naa jedhaanii agartanii waan dhukkumoo dubartii yoo daakaloofte dadhabbiin qaamalleetti dhagahama. Dadhabbii waa maraatu ka qaamallee ka dahiinsallee ka waa maraatu rabbi isin haa laafisu akkanuma jettan isinirraa barbaanne hordoftoota keenya har'a kana qabannee dhiyaanne isinitti barbaadan. Ayyee wantoota kennaa kana fakkaata baay'ee haasa'uu hin barbaadu. Haala tokkotti. Egaan qaanfalleen namni du'aayii namni yoo waan bakka beekamaadha nama waan dadhabee waluma keessatti daddabala malee ka waan biraa dhibee biraa osoo hin taane waan dadhabee illee fakkaata. Suma makiinaata godhatee na fakkaata xaaxana dura baay'isa. Egaa kun gaafa waajjira deemallee ani dhugaa dubbachuuf ta'e hanga galuuf hin muddama. Egaa hordoftoota keenya egaa ammoo sa'aatiin namni hojii guyyaa ani si bira oolu waan ta'eef rabbi si biraa oolu jechaan du'aayii nu gootanii du'aayii anillee gara keessaa godhadheen jira. Egaa wanni waliin jennu kun anaafillee du'aayiidha kadhaa rabbiitii isinillee mootu namoota deettuu waan ulfa qaban ijoollee amma sa'aatii kana daa'umsaaf haolee daa'umsaaf gahaniif egaa kadhama isin nu kadhatan kan isaanillee aamin jechaa jirra. Hordoftoota keenya har'a kanuma jechuu barbaade viidiyoo baay'ee hin qabadhee hin dhufne kanaafuu aaminii teessan isinirraa taqabbalee jira jecha keessanii fi koomentii yaada keessan immoo koomentii irratti isin eegaa. Warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan immoo chaanaalii keenya subscribe fi like gochuudhaan akkuma san immoo share gochuudhaan akka nu jajjabeessitan isiniin jecha
Ashayyo dhaamsa qabattee fi salaama yoo jechuu ni barbaadde hojjettee takka salaama jette ashayyi jajjabaadhu qabna salaama jenni. Ayyaan dhaamsa qabu dha'u yaadattee jiraayyuu koo eegale. Dhagama jettee dhagama sagaleen kee. Dhagama sagaleen kee sagalee xiqqoo dabalaa deemu. Mucayyoo wayiitti jira Firaanki Deengadda janna jalatti. Kadiri maali afarrabsitee maaliif akkanattaan abbaan manaa kabaja qabaa manaan jette dhugaadha abbaan manaa kabaja qabaa anillee Kadiriifillee bootaa guddaa isaa qabaa hin kabajaa hin jaaladha garuu ani jecha takka gisee aare akkanumatti diingatuma jedha malee isa arrabsuuf yookaan isa miidhufi miti dhiifama naa godhaatiniin jedha Kadir immoo amala kiyya sirriitti beekaa ganisa kabaju sagansa jaaladhu sin beeka waan ta'eef tanaa jedhee natti naaru. Annatti naaru jedhee moota akkanumaan jechuu osoo hin taane nattuma barate akkamatti zum jedhee jecha argee fayyadama inshaallah nillee sirreessuuf mokkora asumaan immoo isinillee dhiifamaa isiniin jedha muniira tan jedhamtu takka baay'ee bakka qirisii jedhee baay'ee irra deebitee gizala manaa barreessite kan akka ta'u namni waan nama jaalatuuf nama sirreessuudhaaf malee waan biraatiif miti galatoomii gorsa keetiif akkasiin siin jedha abboleetti yoo dhageeffatte viidiyoo kana asumaan. Gorsi kee yaani asiin durallee afaan Amaariffaa keessallee afaan Oromoo mayitanii haasa'inaa afaan qulqulluu haasaa jetteerti. Yaadni ishee yaada fudhatamaadha. Yaada fudhatamaadha yaani namni akkanatti gadi qabee laalee balleessaa namaa turumatti himuunuyyuu waan nama jaalatuuf malee waan biraatiif miti guddaa si galateeffadha gorsa keetiif yaani daawwattuu teenya waan taateefis baay'ee galatoomii akkanatti gadi fageenyaan laaltee immoo beektee nama gorsuun kee. Galata qabdan siin jedhaanillee sirreessuuf immoo mokkora Kadiriin immootu isa jibbaadha yookaan isa miidhuuf osoo hin taane afaan natti barateeti dhiifamaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota keenya kanumaan xumurraa baay'ee isinitti dheeressuu hin barbaadu. Kanaaf hordoftoota keenya har'a guyyaan kana fakkaata isheen dhiifama gaafatteerti Aishaa yeroo tokko yoo piraankiin irratti hojjedhu beetani baay'ee aartee waan ta'eef jechoota tokko fayyadamti. Egaa aadde rakkoon qabu akka piraanki ta'e waan hin beekuuf waan illee baay'eetti naaru yeroo biraa kabajni siin naa qabdu guddaadha waan ta'eef. Egaa har'a kanuma jechuun barbaade hordoftoota keenya viidiyoo keenya kana laayik sheer gochuudhaan akka nu jajjabeessan inni guddaan amaanaa isiniin jedhu viidiyoon keenya laallamaa hin jiru warroonni viidiyoo yuutuubii beekamaa taatanii fi hordoftoota baay'ee qabdan akkuma isaan immoo sheerii nu godhuu dandeessan. Share nu godhaa wal jajjabeessaa chaanaalii keenya kana kan jajjabeessan isiniin jecha ani baay'een isin jaaladha. I love you all Oromo people in Ethiopia and out of our country. Nagatti. Ayyee nagaanu ta'a. Ciao.